arsiitti falmuu barbaadu maal qaba arsii yoo handhuura ta'e waan guddaadha handhuurri. Dhugaansaa garuu isa kamii Dooktar? Maal jechuu keetti dhugaansaa? Dhugaan handhuurri Finfinnee handhuurri Oromiyaa Finfinneedha moo Arsii? Mee maappii Itoophiyaa jedhan kan fuudhiiti walloo gubbaadhaan mataa taasisiiti asii gadi kottu mormi eessa ta'a qomii eessa ta'a handhuurri eessa ta'a yoo jette gimmitiidhumaan jechuu kooti. Anaaf handhuurri Arsiidhuma natti fakkaata. Ammayyuu handhuurri Oromiyaa Arsiidhuma jetture? Ilaali egaa handhuura jechaa kanatu hiikaansaa literally miti. Literally jechaan akka seenaattiyyuu really Arsiin seenaa Oromoo keessatti bakka handhuura haa dhiifnu onneen Oromiyaa yoo Arsiidha. Amma hoo handhuura dhiifne. Amma zinnan jabeessatani. Onnee dhumtii Oromiyaa yoo Arsiidha gaa maal fiddume? Waan xinnoo waan irratti biizii wal taasisan handhuurri Oromiyaa Arsiidha yoo jedhame dhugumatu Arsiidha. Kana immoo beekuudhaaf seenaa beekuu barbaachisa. Afaan beekuu barbaachisa. Taa'umsa lafaa beekuu barbaachisa. Aadaaf gadaan maal akka ta'e beekuu barbaachisa. Kana immoo guyyaa tokkotti interviyuu tokkoon waan warratti raatuu haraamuu waan hin beekne haasoftu kanatti qulqulleessuun nama rakkisa. Innaa handhuurri Oromiyaa Finfinneedhaa yoo jedhan haa ta'u Finfinneen handhuura Oromiyaa mitii namni jedhe hin jiru. Arsiinoo handhuura Oromiyaatti yoo jedhe maal akka itti argitutti yoo dubbatte hinaafaadha moo maali kun amma wanni dubbii taasisa. Anamma kan argutti Finfinneen qoma Oromiyaa natti fakkaata. Malee handhuura Oromiyaa jechuun dandeessanii? Maal jechaadha handhuura Oromiyaa jechuun? Qoma garjallaadhaan handhuurri kan jedhu. Maarree qoma garjallaa Finfinnee garjallaa kan jedhu Arsii miti. Maarree handhuura Oromiyaa ta'e cubbuu maalii qaba kun? Kanaafuu yoo yeroo fudhatanii aadaa qoratanii handhuura Oromiyaa akka Arsii ta'e ni mirkaneeffatu jechuudha. Eekaa seenaadhumaanuu waan baay'een Arsii irratti ta'e. Kanaaf akka amma Utaawaayuu gadaan kan Utaawaayuu kan kaleessa badee bar eegaa biyya balleessanii booddee lolee amma dhumaatti lolee kan cabeyyuu innaa Arsiin akka garbaatti haa gurguramu jedhamee kan itti awwaajameyyuu Arsiin. Soo yoo akka seenaattuu akka aadaattuu akka gadaattuu akka teessuma lafaattuu Arsiin handhuura Oromiyaati yoo jedhan yoom geerare ittiin yoom geerare maa eenyutu isa galchaa kana keessa maali miqanyummaan akkanaa waan yoo jedhiin sobduudha warra akkana odeessitu kana ittiin dhibamin. Ulfaadhaa eega.